Gammadaati. Godaantota Itoophiyaa 8 kaleessa galoo galaanaa Obookitti du'uu jaarmiyaan godaantota addunyaa IOM ibsee jira. Gabaasa qabna. Bulchiisota naannoo 4 fi magaalaa 2 keessatti vaayirasiin pooliyoo argamuun beekameera. Weerarri busaa immoo bulchiisa naannoo 2 keessatti mudateera. Gama kaaniin Finfinnee keessatti qonnaan bultoota sababaa misoomaan lafa isaaniirraa kaafaman kan ilaaleenis gabaasa qabna. Qophii waa'ee uummata Oromoo kanarraa immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaataa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduu dursaa tujube. Attamooftan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp vaayirasii lubbuu galaafatuun qabamanii sa'aatilee 72f mana yaalaa erga turanii Waayit Haawusitti deebi'anii booda wixata kaleessaa galgala uummata Ameerikaan COVID-19 akka hin sodaanne waamicha dabarsan. Qaamni isaanii cimaa ta'uu agarsiisuudhaan haguuggee afaanii bakka ofitti fuudhan kutaa Waayit Haawus Truman jedhamu ala dhaabbatanii heelikooptarri Mariin waan jedhamtu lafaa ka'uuf ennaa qophooftutti nagaa itti dhaamanii jiran. Pireezidaantichi haguuggee afaanii funyaanii yookaan maaskii deebisanii utuu kaayyatin bakka kanneen biroon gamas ga'uu isaanii eegaa turan Waayit Haawusitti ol seenan. Sana dura immoo mana qorichaa waraanaa biyyoolessaa Wooltar Riid jedhu keessaa bahuudhaan kanneen isaan deeggaruuf ala dhaabbataniin galatoomaa ittiin jedhan. Pireezidaantichi heelikooptara keessaa ba'anii gara Waayit Haawusitti ennaa deeman takka dhaabbatanii gara kaameeraatti garagaluudhaan harka mirmirsanii nagaa ta'uu isaanii ibsan. Maal akka isaanitti dhaga'amu gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef sagalee ukkaamamaa ta'een baay'ee gaariidha jedhan. Booda gara galgalaarra sagalee isaanii waraabuudhaan ergaa waa'ee COVID-19 Tiwiitarii irratti maxxansaniin dhibeen kun jireenya keessanirra akka aanuun godhinaa hin sodaatinaa jedhan. Hojiitti ni deebinaa dursuudhaaf ni baanaa jedhaniiru. Gadi ba'aa of eeggadhaa jedhan. Yaada uummataa funaanameen kan deeggarsi isaanii taanaa pireezidaantii duraanii Joo Baayidaniin booda jiru pireezidaanti Tiraamp falmii pireezidaantummaa onkoloolessa 15 geggeeffamuuf jiru irratti mormituu isaanii kaadhimamaa Dimookiraaticha waliin dhiyaachuuf karoorsuu isaanii duulli filannoo Riippaabilikaanotaa ibsee jira. Dooktarri isaanii Dooktar Shaan Koolnii tuuta oduuf kaleessa waaree booda ibsa kennaniin haala hamtuurraa guutummaan dandammachuu dhiisuu malu garuu gareen wal'aansa fayyaa isaaniif gamaagama gooneef itti dabalees haala wal'aansa kennameef ennaa ilaallu Waayit Haawusitti deebi'uu isaanii ni deeggarra achittis ogeessota fayyaa pireezidaantichaa sa'aatiin to'atantu jira jedhan. Waaltaan to'annoo ittisa dhukkuboota Yuunaayitid Isteetsi CDC'n COVID-19 qilleensa keessa faca'ee sa'aatilee hedduuf turuu akka danda'u amma amanee jira. CDC'n yeroo dheeraadhaaf vaayirasiin koronaa irra hedduu namoonni yoo meetira 2 walitti siqanii jiraatan akka daddarbu beeksisee ture. Waaltaan kun kaleessa marsariitii isaa irratti gabaasa barreesseen qorannaalee hedduun akka mirkaneessanitti vaayirasiin kun namni COVID-19 qabu meetira 2 namatti siqee yookaan naannoo tokko turee yoo deeme haalan barataminiin qilleensa keessa faca'ee turuu danda'a jedhee jira. Qajeelfamni haareffame kun akka jedhutti haala akkasiin kan daddarbu yoo kutaa sirriitti qilleensi keessa hin deddeebine bakka namoonni hedduun jiran kan akka faarfachuu yookaan kutaa ispoortii keessatti hojjetan bakka hafuura baafachuu cimaan jirutti mudataa jedha. Ji'a darbe CDC'n qajeelfama wal fakkaatu marsariitii isaa irratti baase guyyoota muraasa booda xiinxala hayyootaan hin mirkanoofne jechuun kaasuunsaa ni yaadatama. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti naannoo addunyaa keessaa namoota 10 keessaa tokko tarii vaayirasii koronaan qabamee jira. Lakkoofsi namoota addunyaa kanneen vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 35 kan darbe yoo ta'u, kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an immoo miliyoona 1 darbu waaltaan qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hopkins beeksisee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun vaayirasii kanaan kan dhahaman yoo ta'u, Jarmaniin kaleessa akka gabaasetti walumaa gala namoonni 300,000 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman, Biriteen keessaa namoonni 500,000, Ispeen immoo Awurooppaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman isa olaanaa kan qabdu yoo ta'u, uummanni 800,000 ta'an koronaan qabamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Itoophiyaa 11ffaa ta'uu mala kan jedhame kibba gama dhiyaatti kanneen argaman godinaalee 5f aanaa addaa tokko waliin ta'uudhaan naannoo tokko hundeessuuf gaaffii mana maree federeeshiniif dhiyaate sagalee guutuun raggaasifame. Waggaa 5ffaan paarlaamaa gumii 6ffaa geggeessaa akka jiru manni maree federeeshinii uummanni Itoophiyaa kibba gama dhiyaa gaaffii waliin ta'uun naannoo uummachuuf dhiyeessaniif hojii kan raawwachiisu boordiin filannoo biyyoolessaatiin
murtii uummataan akka hundeeffamu yaadi dhiyaates murtii argatee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan afaan yaa'in mana maree godinaalee sanaa jiraattonniif bakka buutonni uummataa gaaffii heeraa barootaaf ukkaamamee ture yeroo gabaabaa keessatti deebii ni argata jedhanii akka hin yaadin dubbatan. Uummanni naannoo sanaa kana dura irra ga'aa akka ture rakkoo qixxummaa dhabuu, bulchiinsa gaariin dhabamuu, rakkoo misoomaaf haqaa hiikamuun amantii nutti horee jedhan jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Sirni awwaalcha Profeesar Masfin Waldamaariyaam har'a Finfinnee keessatti raawwatamee jira. Profeesar Masfin gumii mirga namaa Itoophiyaa jedhu kan hundeessan yoo ta'u, naamusa guddaa kan qabaniif hoogganoota abbaa irree biyya keessaatiin hongeef beela deebisee mudate ilaalchisuudhaan ija jabummaan dura dhaabbatanii nama dubbataa turan ta'uun beekamu. Aangawoonni Senegaal keessaa ayyaanni Musliimaa guddichi Magaal jedhamu magaalaa qulqulluu Toobaa keessatti geggeeffamu vaayirasiin koronaa daddarbuuf sababa akka hin taane ibsamee jira. Ayyaana kana irratti hordoftoonni amantichaa 10,000 lakkaa'aman sirna amantii Senegaal keessatti dhiibbaa guddaa akka qabu obbolummaa Mooraad kan hundeesseef kabajaa qaban ibsuuf wal ga'anii jiru. Sababa weerara COVID-19 irraan kan ka'e ayyaanni amantii jamaan irratti wal ga'u akkasii ni geggeeffame jedhamee waan hin eegaminiif aangawoonni vaayirasichaan qabamuuf carraan jiru olaanaadha yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabni godaantota addunyaa yookaan IOM godaantonni Itoophiyaa 8 galoo galaana Obookitti kaleessa du'uu beeksiseera. Godaantonni kun Yemen irraa ka'anii gara Jabuutiitti baqataa akka turan ta'uu dubbi himtuun dhaabbatichaa beeksisanii jiru. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa kaleessa gabaasa nu erge qaba. IOM dhaabbanni godaantota biyyaa biyyaan deemu har'a lammiilee Itoophiyaa ta'uu kan himame namni 8 Yemenii ka'anii Jibuutii seenuuf jedhanii bishaan irratti du'an jedhe. Dubbiimtuun dhaabbatichaa Ivoon Indeegee godaantota galaana irratti du'an kanaa fi aangawoonni mootummaa Jibuutii sirna awwaalchaa taasisuuf himte. Warri balaa kanarraa hafe duraan deemsa nama 34 ta'anii akka jalqaban isaan keessa 8 bidiruurraa darbatamanii akka lubbuun darban 26 ammoo lubbuun akka hafan ragaa ba'u. Dabalatas warri lubbuun hafe warri bidiruun isaan fuudhee deemaa ture billaadhaan sodaachisee warra 8 du'an sana gara galaanaatti gad darbachuu simanii jiru. Amma warri balaarraa hafe 26 yaala fayyaa fudhachaa akka jiranis Ivoon himtee jirti. IOM garuu dhiyeenyaas godaantonni hedduun Yemen irraa Jibuutiitti baqataa jiraachuu beeksise. Dhaabbatichi ibsuma isaarraatiin torbee 3 darban kana qofaa sababa daangaan biyyoota naannoo ba'aa jiddu galeessaa cufaa ta'ee fi godaantonni 2,000 ol Yemenii ba'anii Jibuutii seenaniiru jedhe. Garuu warri godaantota kana galaana diimaa qaxxaamursiisu qarshii isaanirraa buufachuuf jecha hedduu godaantota kana dararras jedhe. Waa'ee du'aatii godaantota lammiin Itoophiyaa kana embaasiin Itoophiyaa Jibuutiin jiru akka quba qabu hime. Embaasichatti barreessaa keessaa tokko ka ta'an obbo Bawuqatuu Dabaas warra dhimmi kun ilaalu waliin taane hordofaa jirra jedhan. ማጣራት የሚያስፈልገው ሆኖ በአነስተኛ ጀልባ ከየመን ተጭነው ሲመጡ akkas jedhu obbo Bawuqatuun dhimmichi dhimma qulqullaa'uu qabu ta'ee wanti ta'e jedhame namoonni kun bidiruu xinnaan Yemenii gara Jibuutiitti dhufanii balaa mudate kan jedhudha. Nutis bakka bu'oota IOM kan naannoo sana turan duuka marannee jirra. Imbaasiinis dhiyootti garasitti nama erga. Walumaa galatti lammiilee keenya Yemenii gara Jibuutii dhufaa turan irra balaan dhaqqabuudha kan nageenye garuu lakkoofsa namoota kana adda baasaa jirra jechuun dubbatu. Obbo Bawuqatuun dhiyeenya lammiilee Itoophiyaa dabalatee namni hedduun Yemenii gara Jibuutii deebi'aa jiraachuu mirkaneessanii isaan kanaafis mootummaan Jibuutii gargaarsa barbaachisu taasisaafii jiraachuu Itoophiyaanis lammiiwwan ishee akka ofirra deebifattu Jibuutii waliin mari'ataa jirti jedhan. Obookitti warra har'a galaanaan nyaatamee du'e 8 keessa dubartoonni illee jiraachuu IOM gabaasee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Itoophiyaa keessaa naannolee 4 fi bulchiisota magaalaa 2 keessatti vaayirasiin pooliyoo argamuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Naannolee eeraman kana keessatti fulbaana 27 hanga 30tti guyyoota 4 manaa manatti deemuudhaan tallaaliin kan kennamu ta'uu torban darbe waajjirri kun beeksisee jira.
Dabalataanis weerarri dhukkuba busaa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaaf Oromiyaa keessatti mudateeraa jedhameera. Onkololeessa 13 kan tallaaliin kennamu ta'us dubbatamee jira. Muktaar Jamaal gabaasa guutuu qaba. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa waajjira isaatti kenneen akka beeksetti weerarri vaayirasii koronaa hanqina talaallii irraa ka'eetiin biyyoota ollaarraa dhufe gama Itoophiyaatti galuusaa beekseetiin jira. Weerarri vaayirasii koronaa kun yeroo jalqabaatiif bara 2011 Itoophiyaa naannoo Somaalee godina Doolloo Aanaa Boho keessatti mul'achuu kan beeksise inistituutichi yeroo ammaa kanatti naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Oromiyaa dabalatee bakka garagaraatti mul'ataatiin jira jedhe. Walumaa galatti Itoophiyaa keessaa duula muddee bara 2011 taasifameen sumuda namarraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 32 fi sumuda naannoo irraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 3 sababa hanqina talaaliirraa tamsa'e argamuusaa beekseetiin jira. Hojii duula ittisuu fi to'achuu vaayirasii pooliyootiin hojjetameen illee naannoo Sumaalee godinoota 5 keessatti duula marsaa 3tiin daa'imman 700,000 fi 86,000 oli talaalliin kan kennameef yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti illee marsaa 3 talaallii aanota 11 keessatti kennameen daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi miiliyoona 2 ol ta'an talaaluun akka danda'ame Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayireektoreetii hordoffii dhibeelee fi rakkoo fayyaa obbo Masfin Wasan dubbatanii jiru. የመጀመሪያው ኬዝ ሶማሌ ክልል ላይ ሲገኝ yeroo dhukkubsataan jalqabaa naannoo Somaalee keessatti argamu biyyoota ollaa waliin hordoffii taasisaatiin turree jirra. Tatamsa'inni sochii isaa waan guddaa ta'eef ogeessonni fayyaa akka waliin hojjetanii fi daa'imman daangaa waliinii irratti argaman waliin talaaluu irratti bara darbe hojiin milkaa'aa raawwanneetiin jirra. Dhaabbata fayyaa idila addunyaa waliinis ta'uun yeroo mallattoon dhibee mul'ate olloota kennaan wal hubachiisaa deemuun akka danda'amus hojjetamee jira jedhan. Vaayirasiin pooliyoo yeroo ammaa kana naannolee 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 jechuun naannoo Somaalee, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Hararii bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti godinoota 47 aanaalee 334 vaayirasichi kan keessatti mul'ate ta'uu weerara vaayirasii pooliyoo kana ittisuudhaafillee jecha bakka eeraman kanniinitti duulaan talaalliin manaa mana gaafa fulbaana 27 hanga fulbaana 30 bara 2013tti guyyoota 4 wal duuka kan taasifamu ta'uu itti aanaan daayireektara ol aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa obbo Aschaalaw Abbaay dubbatanii jiru. አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው አውትብሬኩ ብሎ ወይም ደግሞ ወረርሽኙ ብሎ መናገር አይቻልም። weerarri kun naannolee kanneen qofa keessa jira jedhaniitiin dubbachuun hin danda'amu. Kanaafuu hojii qorannoo fi sakatta'iinsaa cimsuun barbaachisaadha. Hawaasni keenya yeroo mallattoo dhibee kanaa arge akka eeruu kennu taasisuu fi dhaabbilee fayyaa keenya cimsuun yoo danda'ame dhibeen kun yoo uumames dafamee adda baasuun ni danda'ama jenneetiniin amanna jedhan. Obbo Aschaaloon dabalataanis akka jedhaniin weerarri busaa naannoo uummattoota kibbaa keessatti namoota 86 irratti mul'ate yoo xiqqaate namoota 4 ajjeeseetiniin jira jedhan. Yeroo ammaa kanattillee weerarichi aanaalee 11 naannoo uummattoota kibbaatii fi daangaalee naannoo Oromiyaatiin wal daangeessanitti walumaa gala aanaalee 12tti namoota 700,000 ol sodaa keessa waan galchee jiruuf onkololeessa 13 irraa eegalee duulaan talaalliin ni kennama jedhan. Adeemsa kana lamaanuu deeggaruudhaaf jecha qaamolee mootummaa fi miti mootummaa ta'an yeroo namoonni manaa manatti deemaniitiin talaallii kana talaalan akka gargaaranis dubbatan. Gareen talaallii manaa manatti bobbaafamu kun dhibeelee pooliyootii fi busaatiin dabalatatti dhimmoota fayyaa kanneen biroo dhibee gifiraa, koronaa, dhibee hanqina nyaataatiin dhufuu fi kanneen biroo irratti sakatta'iinsallee kan taasisan ta'uu himameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qonnaan bultoota sababaa misoomaaf lafa isaanii irraa kaafamanii fi carraa manneen waliinii baheef keessaa ragaa gahaa kanneen hin qabne 436 ta'aniif manni akka hin dabarfamne dhorkamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Jiraattota magaalaa maallaqa qusatanii carraan mana waliinii isaan dhaqqabeef
Qonnaan bultoota sababaa misoomaan lafa isaanii irraa kaafamaniif manneen 74,144 furtuu kaartaaf ragaa waliigaltee kennuun kamisa darbee galamee jira. Qonnaan bultoonni manneen kennameefis waggootaaf dirree irratti gatamanii turuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Namoonni kaleessa sirni wal harkaa fuudhinsa furtuu kaartaa fi waliigaltee taasifameef namoota carraan manaa baheef 51,229 akkasumas qonnaan